Jaalalleen Mbaappee dhiirarraa gara dhalaatti saala jijjiirratteetti. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaa har'aa immoo maal nutti fiddee maal nu dhageessisuu fi naan jechuu ni dandeessu ta'a. Haa ta'uutii garuu addunyaan kun kan keessa jirtu hedduu ulfaataa fi safuu jedhamee kan afaan nama qabamsiisu waan ta'eef beeknees otoo hin beekiinis gochaa kanarratti hirmaachaa waan jirruuf hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee appilikeeshinii moobaayilaa afaan Arabiffaa gara afaan Oromootti, afaan Oromiffaa immoo gara afaan Arabiffaatti isiniif hiikuu danda'u yoo barbaaddan liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood gochuun appilikeeshinii kana fayyadamaa jechaa gara qophii har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Barreeffama kana akka irraa barannuuf toora feesbuukii isaa irratti kan nuuf maxxanse Oliifan Margaadha. Dhala namaa uffannaa yookiin immoo saala isaa beeknee isa yookiin immoo ishee jennee salphaatti adda ni baafanna. Haa ta'uutii garuu barreeffama kana keessatti isa yookiin isheen maqimni saal lamaa nama tokkoof dhimma bahameera. Saala duraa fi saala boodaa agarsiisuuf jechuudha. Dargaggeessi ganna 24 guyyaa har'aa guutee Kiiliyaan Mbaappeen taphataa urjii lammii Faransaay yeroo ta'u tapha geephaa kubbaa miilaa addunyaa Kwaataar qopheessite kan bara kanaarratti cimina agarsiiseen maqaa duraan qabu irratti maqaa guddaa gonfateera. Kanaan wal qabatee seenaan jaalalleessaas bal'inaan qoqqoodamaa jira. Akka marsariitiiwwan marsaa.com, The Sun, Mans World India fi miidiyaalee kanneen biroon gabaasaa jiranitti seenaan jaalallee Mbaappee kan armaan gadiiti. Maqaan ishee Ines Raawu jedhamti. Ines Raawu moodeela Faransaay hidda dhaloota Aljeeriyaa kan taate yoo ta'u bara 2017tti moodeela saala jijjiirratti keessaa isa jalqabaa ta'ee fuula gaazexaa Playboy irratti mul'ate. Yeroo jalqabaaf bara 2014 Playboy irratti kan mul'ate yoo ta'u kutaa addaa mata duree Evolution jedhuun qullaa ishee mul'atteetti. Keessattuu miidiyaaleen Xaaliyaanii fi Faransaay seenaa Mbaappee fi Raawu moodeela ganna 32 hordofaa turaniiru. Dhiira taatee kan dhalatte yoo ta'u umrii waggaa 16tti saala jijjiirratte. Suuta suutaan addunyaa moodeelaa ta'uu keessatti bakka argataa kan dhufte Raawuun hanga bara 2017tti fuul barruulee dhiirotaa irratti argamtutti dubartii ifatti saala jijjiirratti keessaa ishee jalqabaa taateetti. Umurii ishee 16tti yaala baqaqsanii hodhuun saala jijjiirrachuun ishee kan mirkaneessite Raawuun seenaa piroofaayilii ishee dhiiraan ture waggaa tokko booda gara dubartiitti jijjiirtee maxxansiteetti. Yeroo umriin ishee ganna 24 guutuutti akka dubartiitti addunyaa saalqunnamtiitti seenuu kan himte Raawuun gochaa kanaan jireenya ishee keessatti bilisummaa hunda caalu akka argattes dubbatti. Jijjiirama qaamaa Raawuu irratti mul'ateef deebii kan kenne ilmi hundeessaa Playboy Hugh Hefner kan ta'e Cooper Hefner walumaa galatti addunyaa banaa ta'eef qabsaa'uu qabna malee kan jibbaa fi fudhatama dhabuu guddisu miti jechuun gochaa Raawuu kana jajjabeesseera. Indastiriin Hooliwud keessattis hojjechuuf fedhii guddaa kan qabdu Raawuun naannoo waggaa 17tti ce'umsa kan jalqabde yoo ta'u garuu gara addunyaatti kan baate erga waggaa 24 guuttee boodadha. Raawuun gaaffiif deebii miidiyaalee waliin taasifteen ani saala jijjiirradheera osoo hin jedhiin yeroo dheeraa jiraadheera. Jaalala baay'ees jalqabeen dagadhe. Jaalallee dhiiraa qabachuuf akkasuma akka nama addaatti ilaalamuu hedduun sodaadhee ture. Sana booda eenyu akka taate qofa ta'uu qabda jedheen ofitti himee ture jechuun gochaa gootetti amantaa guutuu qabaachuu ishee dubbatte. Mbaappee fi jaalalleen Raawuun duraan waliin kan hin mul'anne yoo ta'u ji'oota darban keessa suuraawwan tokko tokko utuu waliin ka'anii fuula
fuula miidiyaa hawaasummaa irratti qooddatanii mul'ataniiru. Suuraawwan kana irrattis miira gammachuun kan mul'atan yoo ta'u, Mbaappeenis ishee baatee ture. Raawun akkaawuntii Instaagiraamii ishee irratti hordoftoota miiliyoona 1 olii fi suuraawwan hedduu moodela taatee mul'atte qabdi. Seenaa kana hunda kanan katabeef hawaasa keenya jidduutti jecha gabaabaan yaada ofii ibsachuun waan ulfaatuufi bara kana ijjii fi gurri keenyi kan irratti boojji'ame harki caalaan isaa fuula Waaqayyoo biratti kan baay'ee jibbisiisuu fi sammuun dhala namaa Waaqa hin beeknerree tole jedhee hin fudhannedha. Bara kana keessa dhalli namaa saala ittiin dhalate jibbee saala isaa jijjiirratee inni dhiiraa dhalaa isheen dubartii immoo dhiira taatee qaama ishee baqaqsanii hodhuun qaama isaa baqaqsanii hodhuun wal jijjiiraa jiru. Har'a kan eegale ta'uu baatus haa ta'uutii garuu karaa namoota bebbeekamoo addunyaa kanarraatiin dhiibbaa uumee namoonni fayyaalessiin kaanillee wanta akkanaa akka homaan baasnetti lakkaa'uun sammuu isaanii suuta amansiisaa jiru. Inumaa biyyoota tokko keessatti mirgi kennameefiira. Barri keessa jirru yeroo dhumaa akka ta'e bakka jirrutti hundi keenyu dammaquu qabna. Dur wanti jibbinu qofaatti jibbamaa ta'ee kan jiraatu yeroo ta'u, namoota wanta jibbisiisaa sana irratti hirmaatuuf fedhii qabani qofaatu waan jibbisiisaa sana godhu. Bara kana garuu karaa wanta jaallannuun wanta jibbisiisaa keessa seenaa jirra. Yeroo kamuu eenyuma biratti yoo taanaan eenyuun maaliif hagamitti akka deeggarru cimsinee beekuun nurra jiraata. Barruu kana kan nuuf qoode Oliifan Margaa yoo ta'u, appilikeeshinii moobaayilii afaan Oromiffaa gara afaan Arabiffaatti, afaan Arabiffaa immoo gara afaan Oromootti jijjiiruu kan barbaaddan yoo ta'e, keessumaa obboloonni koo shamarranii biyya Arabaa keessa jiraattan appilikeeshiniin kun waan baay'ee isin fayyaduuf linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun amma kaastanii itti fayyadamuu dandeessu. Seenaa fi qophii garbiraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Warran